Oromo barumsa Oromo kaumsa Oromo shamala shire shire bole ram ya shire bole ramana marata bolira ya dama dama ko balo ya dama dama ko balo ya dama dama ko balo sinjala da ko dama ko harka fuunee daawwattoota Oromoo biyyoo har'a sagantaa adda sagantaa bareedaa sanii qabannee dhufneerra har'a lafa jirru asirratti Minneapolis leeknoo kamas iddoo jedhamu asitti irreechaatu ayyaaneffama har'a akka wajjiniin dhuftanii daawwattanii isin affeerra baga nagaan dhuftanii. Walinin lake di hona godati garu buyar Irreecha dan nano Minneapolis Sanpolitti kabajama wanjiru fi akko kota darbani keessa maachura fi dhufe caalatti immoo biyya yookaan ture mun high school baro shoortu waan ture fi Irreecha waggaa waggaatti lafa hundee isaa waan ture fi yaadannoon isaas keessa wanta dhufuufini kanaaf akkam jirtu daawwattoota ofii har'a sigaa akkuma kana akka argitanii ijoollee babbareedduu Oromoo keessatti babbareedanii wayyaa aadaa isaanii uffatanii jiru. Mee seenaa har'a maal dhuftee waan akkas babbareedanii uffatanii fi ofii warra ilaaluutti jirtu himuu dandeessaa? Galatooma guyyaa irraa Minisootaatti Irreecha Oromoo geggeeffamuuf jedhu hirmaachuudhaaf dhufees. Akkas babbareedanii jirtu. Waan biraa waan jettu qabdaa waan gammadee waggaa kana waan biyyatti irreechaa deemee irra waggaa 50 booddee waa'ee isaa maal akkamitti gammadee maal isa fakkaate? Yaa osoo deemee gammadee turanii Irreecha geggeeffame garuu sababa naaf mijannee hafe so as Minisootaa keessatti biyya hambaa keessa akka Oromiyaa uffata aadaa Oromoo uffannee bareennee Irreecha keenya irreeffachuuf dhufne so gammadee guddaa gammadee. Guddaa galatoomi seenaa. Thank you galatooma. Maal qabatanii jirtu? agada Agadaa eessaa dhufu? kun agadaan kuni asuma walitti qotan Eenyutu qote? anuma tuqqati kun Abrahaam Waaw! itire dala waan aadaati Tokko argachuu danda'a? lama keessaa kun annadhu maaliif beekta daddabaadha keessaa dhume Semee naa filati nani agadaa yaa ila manni bareeda bareeda nyaata bareeda kuna dhufnatanii yeroo waggaatti dhaabbimoo kana waggaatti facaasa'ee okay dhaabbachuu hin danda'a dhaabbi tokkonis dhaabuu hin danda'amu
Isin haasofsiisuu barbaadeen ture. Afaan baay'ee namatti tola. Afaan Oromoo eenyutu sin barsiisa? Abbaa keenya fakkeenyaaf arfaasee. Baay'ee namatti tola. Har'a maaliif as jirtu beektu? Qalii keenya kan Irreecha. Irreecha? Irreechi maal akka ta'e beektu? Ayyaana Oromoo? Baay'ee namatti tola. Waggaan kee meeqa? Umuriin kee meeqa? Umuriin kee? Torba? Ankee hoo? Isheen saddeet? Ati immoo kudhanii? Asuma biyyuma kanatti dhalattanii? Baay'ee namatti tola. Obbolaa kan biraa qabdu? Obbolaadhas? Lama qabna. Ishii tokko abbaa ishiin xiqqoo. Hundumtuu afaan Oromoo ni dubbata? Ati meeqa? Afurii ati moo? Baay'ee namatti tola. Ni dubbata? Baay'ee namatti tola. Dhugaa baay'ee namatti toltu. Guyyaa kana akkamitti ilaaltu? Guyyaa har'aa kun guyyaa gammachuuti. Guyyaa Oromoon ganna keessaa gara birraatti bahudha. Guyyaatti Oromoon ganna bacaqii keessaa birraatti bahudha. Kanaan yaadatama. Baay'ee bareedaadha. Kun immoo biyya kanatti erga ayyaaneffamuu jalqabe isin samii qabbaa keessatti asitti argamuu keessan. Ani erga biyya irratti kabajamuu qabee hirma dhufa waggaa waggaatiin dhufee dhumanii hirmaadha. Kuni duudhaa Oromooti, amantii Oromooti. Kaan hundumtuu kana booda dhufe, amantii kana booda dhufe. Hundumtuu kan Oromoo hundeensaa waaqeffannaadha. Waaqa tokkotti amanu Oromoo. Hey, what's up, man? Egaa daawwattoota keenya ammas akka argitan kanatti irreechi magaalaa Oromiyaatti Minneapolis keessatti Minnesota keessatti ta'aa jiru. Egaa amma yoonaa isinitti agarsiisaa dhufneerra amma egaa bakka Leeknoo Komoot jedhamu kana ga'anii bifa akkasiitiin irreeffataa jiru. Egaa irreecha waggaa kanammoo kan hedduu adda godhu biyya keenyatti Finfinneetti waggaa 150 booddeellee ta'uuf deema. Borimmoo Irreecha rees jedhamee namoonni 50,000 ol irratti qoda fudhatantu ta'uuf deema. Sana dura egaa guyyaa tokko dursee as Minisootaatti bifa akkasiitiin haala bareedaatiin deemaa jira. Oromoon bifa adda addaatiin aadaa isaa uffatee kabajataa jira. Egaa kan baranaa kana adda godhu namni hedduudha kan asitti argame. Qilleensis bareedaadha. Garuma isaaniittan ilaalaa daawwadhaa. Yaa shubbiidhaan.
Hayyee yaa Waaqa Waaqni bara baratti nagaadhaan nu gooddarte Waaqayyo hukumaan si haa ga'u. Hukumaan si haa ga'u. Hukumaan si haa ga'u. Macaqii gannaatii hambirraa booqaa birraatti nu buuste Waaqayyo nagaan milkiin nu gadeesse Waaqayyo hukumaan si haa ga'u. Galanni si haa ga'u. Ulfinni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Lammii kooftaatee Waaqayyo siif haa ta'u. Biyya kooftaatee Waaqayyo siif haa ta'u. Hukumaan si haa ga'u. Kan dhalate haa guddatu. Kan guddate haa bulu. Warra bulee eebbise haa godhu. Warra boolee bulee haa godhu. Warra baraan bara ga'e haa ta'u. Waaqayyo kadhannee Waaqni nu haa dhaga'u. Lafa kadhannee lafni nu haa dhaga'u. Biyya kadhannee biyyi nu haa dhaga'u. Bara kadhannee barri nu haa dhaga'u. Hayyee tokkicha Waaqa gurraacha Waaqa Oromoo. Waaqa bokkuu sibiilaa, Waaqa shanan gadaa, Waaqa sagaltaman garbaa, Waaqa sargan booranaa, Waaqa ciicoo gurraatti, Waaqa siiqqee ayyoo hambaraa baratti nu gooddarte Waaqayyo hokumaan si haa ga'u. Hokumaan si haa ga'u. Hokumaan si haa ga'u. Waaqni rooba haa ta'u. Roobni marga haa ta'u. Margi lafa haa ta'u. Margi horii haa ta'u. Horate Oromoo haa ta'u. Oromoon bilisummaa argate haa ta'u. Akka hundi jenne Waaqayyo haa jedhu. Akka hundi jenne barri haa jedhu. Oromoon bilisoome haa ta'u. Waaqayyoon kanaan nu ga'eef galanni isaaf haa ga'u. Gadaan roobaa gabbina. Gabbisi Waaq. Waatee waan isii dhagaye. Lafti sii dhagaye. Gadaan sii dhagaye. Gadaamoojjiin sii dhagaye. Dhibbi sii dhagaye. Dhibaayyuun sii dhagaye. Kadhageette nagaan si ool. Nagaan si bul. Doloodhoo yaas. Yaa Oromoo gabbis. Gabbataa qabduun si bul. Gadabis si gal. Gadaa si hulluun si. Singii si cinii sangoom. Sangaa wandabs. Wandabaa qabduun si bul. Waraana qagee. Mana qaqaatti si gal. Mana qaqaatti si gal. Oromoo hidda gaddaaf. Diina buqqis. Diina buqqis. Irra nu'aan. Irra nu'aan. Ka gubbaan nufta jalaan nu hulluusis. Ka jalaan nufta gubbaan nu tuulchis. Barri nagaa. Bariin nagaa. Biyyi nagaa. Biyyeen teenna nagaa. Nageenni ka Waaqaa haa ta'u. Waanni ka roobaa haa ta'u. Roobni ka lafaa haa ta'u. Lafti ka margaa haa ta'u. Margi ka loonii haa ta'u. Loowwan ka aananii haa ta'u. Aanan ka daa'imman guddattu haa ta'u. Guddattee ta biyya falmattu haa ta'u. Akka amma qeerroon mirgaan gala kana mirga caalaan galu warra nuun haa jedhu. Barri nagaa. Gadaan quufaa gabbina. Gabbisi Waaqa. Gabbisi Waaqa. Amma akkanumaan garumaa dirreetti achi deebinee jennaan weeddisaa sirbaa jennaan marti gara malkaatti koottaa dhiifan martinuu malkaa marga keessan margaan tuqa marga keessatti hin dhiisinaa malkaatti. Ana rakkuusa marga. Irreechi fannee raawwannee deebi'utti jirra. Leemmanii har'a irreechaarratti argamtee jirti. Sabii irratti hin argamne keessummoota irratti argamte. Jalqaba kooti yeroo jalqabaa fi hirmaata isaarraa baay'ee namatti tola. Baay'ee sagantaa bareedaadha. Baay'ee Oromoon bakka wal ga'anidha. Baay'ee jaalladheera.
namni isaas baay'ee namatti tola. Aadaa keenya akka esteetii ilaaluuwwan baay'ee gammadeera. Sattaanis irratti deemnee akka esteetii namni hundumtuu waan aadaa isaatu baree gaariidha. Hedduu ilaalee ittuma hin argu waan ani haasa'u ijaan itti argina. Kuma kana immoo obboleettii koo lakkuudha beektu. Tuwisiidha. Irreechaa jirra baay'ee bareeda. Barana irreechi yeroo jalqabaaf waggaa 150 booda Finfinnee keessatti kabajamuuf deema. Sun immoo qabsoo ilmoon Oromoo meeqa irratti kufee achi ga'eedha ta'uus qaba.
ta'uu isaatti immoo baay'ee gammadeerra hora Finfinnee irratti nagaadhaan milkiidhaan irreeffatanii akka galan immoo waaqa keenya kadhachaa guyyaan sun isaan yeroo tokko tafee gammachuudhaan irreeffamee galanidha. Galatoomne baay'ee guyyaa gammachiisuudha. Guyyaa ayyaana keenyaati. Baay'ee nu boonsisaa nama keenya akkas dhufee walitti irreeffachuu isaatti.